Gabaabatti nuti qabamoo qabuudha. Amma gaaffiin koo qabamoo qabuudha. Ila wanti goonu ustaas Fariyaan. Abdii nan deemsa jechuun kaafuute intala kiyya harkaate. Yesus Kiristoos yeroo lafarra jiru. Gaarii si deebisa Oromoo. Quraana sol bira qabee. Macaafa sol bira qabee ragaa wajjin quraana si mul'isee ragaa wajjin macaafa qulqulluu si mul'isee si deebisa garuu ayyee naa deebisi gaaffii daqiiqaa muraasaaf gurra naaf ergisi. No gurra si ergisu gaaffiin si gaafadhe gurra si ergisu numni akkasiin jedhe. Eshi akkas jedha dubbiin sagalee ni dubbisa karagaa. Qoy naa deebisi gaaffii dura naa deebisee kaateettu dubbista. Yesus Kiristoos yeroo lafarra dhufe Waaqayyo qaba moo hin qabu? Innumtu waaqa. Naan geejjifadhu Innumtu waaqa. Tole Yesus Kiristoos ganaa gara waaqa koof gara Waaqayyo keessanitti deema kan jedhu kijiba. Innumtu waaqa maaliif jedhi na gaafadhu. Gaaffii si gaafadhe kan Yesus Kiristoos obboleessa saraa kee yeroo ga'aa softaa na dhaggeeffadhu deebisi. Yesus Kiristoos gara waaqa koof gara Waaqayyo keessanitti ol baa kan jedheen sobe waaqa koo jedhe. Waan jedheefansiif ibsaati na dhaggeeffadhu. Waan jedheedhaaf hin ibsiniin sobe mee dhuguma waaqa qaba waaqa kan jedhu. Ragaa wajjin Yesus na ibsuun duratti gara waaqa kootti ol nan baa jedhee waaqa koo gaafa jedheen sobe mee dhuguma waaqa qaba Yesus. Yesus bakkeen akka namaatti dubbatee jira nama guututti. Akka namaatti isaa dubbatu akka waaqaatti dubbatu ana kamitti dubbatu hin jenne. Yesus Kiristoos yeroo gara waaqa koo waaqa keessanitti jedhu waaqa qaba moo qabuudhaan. Ustaaz gurra naaf ergise raashi. Ti ergiseen si dhaggeeffataa jira dubbataa jirta akkasiin jedhe. Gaaffii afaanii na gaafachaa jirta moo? Gaaffii afaanii dorgaa dorgee miti kaa'e. Ustaaz gaaffii afaaniiti yeroo ragaa kennita. Gaaffii afaaniiti. Yesus Kiristoos yeroo gara waaqa koof waaqa keessanitti jedhu waaqayyo qaba moo hin qabuudhaan gaaffiin koo. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos hin gaafannan. Waaqayyo koo gaafa jedhu Yesus Kiristoos gara waaqayyo koo gaafa jedhu waaqayyo qaba moo qabuudha. Akka anaaf si'ii nama ta'e waan jiruuf waaqayyo koo kan jedhee fi fakkeenya anaaf si'iif sin gaafannan kanas sin gaafanne ani maaliif jedhe sin hin jenne ammaaf jedhe sin hin jenne Yesus Kiristoos gara waaqa koo waaqa keessanii gaafa jedhu waaqa koo gaafa jedhu waaqa qaba moo hin qabuudha malee maaliif jedhe sin hin jenne qaba moo hin qabuudhaan gaaffiin koo. Waggaa soddomaa olitti akka anaaf si'iitti waan deddeebi'aa tureef waaqummaa isaa waaqa qaba moo hin qabuudha gaaffiin koo. Innumtuu waaqa siin jedheen jira bara. Innumtuu mataan isaa gara waaqa koo kan jedhu sobadha jechuudha gara waaqa koo gaafa jedhu soba. Ati ka'ee olleen kaa gaaffii afaanii nan gaafatinii gaaffii afaanii si gaafataa jira Yesus Kiristoos gara waaqa koo gara waaqayyo keessanii garraa nu kenname abdii qoy ustaazii. Ana kenname kan deebisuun dandeenya. Hin deebisaan. Naa deebisati diro. Yesus Kiristoos gara waaqa koo si gaafadha. Yesus Kiristoos gara waaqa koo gara waaqayyo keessanii gaafa jedhu Yesus Kiristoos waaqa qaba moo qabu ture yeroo lafarra jiru. Walumaa galatti wanni isin haasa'arta waan afaan keessarraa bahe waan hin taaneef kun matsaafarraa waa haasa'artaniif ni qaba. Galatoom hin qaba. Tole Yesus Kiristoos gaafa qaba tole galatoomish. Erga akkas ta'ee gaaffiin koo kan si gaafadhu itti dabalee Yesus Kiristoos yeroo samiitti ol ba'ee waaqan qaba moo hin qabu? Ni qaba. Yeroo samiitti ol ba'ee sin qabaame? Waaqni kalee jira har'as jira. Ni qaba. Galatoo. Kanaafuu Yesus Kiristoosin waaqa itti amanta moo nama jettee amanta? Nama jedhee amana maaliifuu namarraa waan argameef. Galatoom. Ayyee galatoom. Tole kanaafuu waaqni tokko jira. Yesus immoo namadha kan waaqayyoof ergamee dhufe jettee amantaa? Inni namoonni garii nama ustaazii jechuun wallaalanii osoo hin taane waan matsaafaa himaartan kana osoo beekan fooloof jecha namoonni isin karaakkaran tokko jira jechuudha. Ka amantii daatan jechuudha. Isinii galee? Ati amantiin kee musliimaa kiristaana diroo? Amantii kee kiristaana. Kiristaana tole. Kanaaf Yesus Kiristoosin maal jettee amantaa? Erga gaafa lafarra jiraate waaqa qabaate gaafa ol beesu waaqa qabaate ati Yesus Kiristoosin ergamaadha. Mucaan macaafan beeku na quraana keessatti dubbadhaan mucaan macaafan beeku mucaan gaafate. Koi. Ustaazii maali koot waan matsaafni dubbate isheettichi maal godhu ati karaa karta mudhi banaaf akka maasan bana atti agarsiisa. Matsaaf biraa qabdaa bani dubbisi.
እንዴ waaqayyo koo ka jedhu kunoo baay'ee መጽሐፍን ቤ ኮን ነው ወዲ ዱብሲ መጽሐፍ ነው ወዲ ዱብሲ ኮቱ እንዴ kanaafuu yesus kiristoosin maal jettee amantaa dubbisi kana ko dubbisi abdi nama ustazi nama ma kunoo itti dubbadhu kunoo itti agarsiisime kana dubbisi kootu hoosii dubbisaa dhageeffadhu ani sirra welaan afaan tokko sirraa gaafiin qaba namni fooloo fedhee amantii fi amanaa intala amantii biraan booressin amantii biraatti hirkattee amantii biraan booressin intala koo ishaal tokko nu obsi maalee ishii muyyattii dhagaye abdiin kun fakkeenyaaf amma matsaafa irraa dubbise Yesuus gaafataa jira ustaazi amma gaafataa jira asirra jira waan ta'eef maal godhu waa kan nareme sirba malee homaan beektuunis waa'ee amantii dhageeffadhu ati matsaafa arraba dhiisiti sanni sin jechaa kun as waaqa koo jechaa macaafa dubbistee hin beektu ati dhiisi macaafa hin dubbisne jedhi ati macaafa biyyaatti fardaan oruun beekan jedhi isin dubbifne Yesuus waa'ee Yesuus kootu si dubbisa kana dubbisi biro isin dubbifne miyuutii qabadhabdi miyuutii qabadhabdi toto jechuun faayidaan qabu haasa'e akka namaatiin kan dhaabadhu haasa'e dubbisi diroo ati nafaan haasa'eeti ustaz mana kalaati lamaan isaanii yoo kaawwan intanaadhaati lamaan isaanii waliin haasa'anii tartiibaan laa ustaazii fi amma waan matsaafa irra arguu nama waan matsaafni naan jedhu waakkachuun hin ta'u kaama afaan ustaazaa irraa haasamaan jiru wanni haasamaaru matsaafa Yesuus eegaman matsaafa amanna dhaaranii miti Yesuus amannannee miti waan matsaafni maal godhu dubbachuu dinnare akkas fakkeenyaaf yoo quraanatti namannee mucaan kun abdiin kun yoo quraanatti namannee waan quraanaa dhiisee waan matsaafuma itti amanuu kanarraa dubbisu yaraara baran ijaafuu maxxansitanii itti mul'isaartanii kana maal godhu akkas matsaafan beektu koosii dubbisaa biroo yeroo tokko duwwaa birroo waa gaafadha diroo qaa wajjin xumuradhaan maaster kwaal tokko wajjin haa xumuradhaan diroo na dhageessaa diroo Ndaga. Ati waan macaafarra jiru irra fudhattee tokkicha waaqa lafarratti qaba lafarrattis waaqa qaba jetteetta tole Yesuus Kiristoosin ergamaadha jettee amantaa? Ergamaadha. Galatoomi tole. Waaqni dhugaa ammoo tokkotu jira jettee amantaa? Dhala namaa isa ergee jiraami? Kan ergeetu jira. Inumaayyuu Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyo isa dhugaa isa Yesuus Kiristoos erge beekuun isaa jireenya bara baraati. Waaqayyo isa tokkicha Waaqayyo isa dhugaas tokkicha beekuun Yesuus Kiristoosin isa erges beekuun jireenya bara baraati. Kanaafuu Waaqayyo dhugaa tokkotu jira jettee Yesuus Kiristoos immoo isa ergettee beekte jireenya bara baraa argattaa jedha wangeelli. Akkasuma. Tole akkas taanaan atamma Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fudhachuu qofatu si hafee jechuudha. Kanaafuu namoonni akka fakkeenya amma Yesuusin bicha fakkeenya fudhannee ilaaluu hin qabnu maaliifuu namni fakkeenyaa fi akka amantaa musliimaatiitti fakkeenya akkamitti fakkeenya meeqarra dhalata nama amma fakkeenya Maryamaa irraa dhalatee jennee akka addaati fudhannee ilaaluu jirra fakkeenya namni nama hedduutti ni dhalata karaa hedduun dhalata akkas bicha fakkeenya fudhachuu hin dandeenyu maaliifuu abbaan dandeettii ofiitiin uumuu hin danda'a. Amma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi addunyaa kanaaf ergamantu jiru. Nabiyyiin sun ammoo Quraana addunyaadhaaf fidanii dhufanii isaan booda nabiyyiin tokko illee hin jiru. Nabiyyi kana maaliif fudhachuun sitti ulfaata islaamummaa kana? Wantoonni tokko jira. Maal fa'aa wanni fudhachuun si dhibeef maalime? Amma fakkeenya Yesuusin gaafa nu erganii amma namoonni gariin nuuf ergamee jedhan. Yesuus waan ergameef qaba saba ergameef qaballee akka hubannu matsaafni illee akka nutti himutti. Biro Raboy maqaa keetiin maaliif kun durumaayyuu gaa ustaaza baxaxamaatu dhufee gaa asitti waa maleessa gaa isinis gaa akkasumatti haasofsiiftan malee gaa nama
waa'ee wangeelaa fi waa'ee Qaamni nama abdii faana amma seeraa yoo ta'u gabbaa dubbate waliin dubbadha otoo baate nama biraa fancarraa kennaa jechuudhaan tokko cufadhu. Abdii jirta amma seeraa waan si gaafadhu qofa naa deebisi. Ustaaz waa tokko siin jedha gaafii takka bicha ani waadaa sii gala. Ani waadaa sii gala asirratti musliima ta'a jedhee quraanaa fi garuu matsaaf quddisii wal bira qabnee haasofna. Rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru. Gaafii kofittee quraana na gaafatta waan barbaadde. Gaafii afaanii nan gaafatin. Gaafii afaanii yoo ta'e ergaa dorgeerra hin jiru. Gaafataare jechuun macaafarraa wal qabsiisnee haasofna. Macaafarraa wal qabsiisnee quraanarraa wal qabsiisnee quraanni harka jira. Waan biraa macaafni harka jira. Quraanni harka jira. Macaafni harka jira. Hunda wal biraa qabna waa takka shakkiin qabni waan ta'eef. Tina yeeshi si gaafadha naa deemsi gaafadha. Ayyee akkan siin jedhe gaafiin kiyya. Iyesuus Kiristoos lafarra yeroo jiru sana waaqa qabamuu hin qabu gaafiin ko. Iyesuus Kiristoos waaqa guutuudha, nama guutuudha. Innumtuu waaqa waan ta'eef. Ragaa wangeelarraa nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu agarsiisi. Okay, rakkoon qabaatiin. Piraatikaalii waaqa guutuu, nama guutuu kan jedhu barbaada. Guutee ta'e garuu gad deebisee waaqummaa isaarraa gara namummaatti agarsiisi nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu. Amma wacan barbaadu wannaa isaa irraa gaadhaan haasofna jetteetta nagarsiisi dafa. Okay, rakkoon qabu. Yalla. Filippos boqonnaa lama lakkoofsa. Nama guutuu ta'uu isaa amantaa? Nama guutuu waaqa guutuu ta'uu isaa sirriitti amanaa kan shakkii hin qabne kan mamii hin qabne isa quraana keessatti suuraa Mariyyamaa keessatti caafame san kalimaa keenya ruuyirraa ta'e garaa Mariyyamuutti darbine kan jedhan san sagalee rabbii rabbi. Abboon machuuf ta'ee sin buusa seeraan dhaggeeffadhu maal kun. Obboleessa akka itti machaanu hin beeku. Kanaas hin beektu taana dhaggeeffadhu seeraan dubbanna kabajaan haasaa turre ijoollee faana kabajaan dhaggeeffadhutti waliin dubbanna. Amma Yesuus Kiristoos waa hundumaa kan waaqaan isa wal qixxeessu dhiisee maal ta'e jedha nama guutuu ta'ee argamee jedhame nama guutuudha Yesuusiin hun jechaa jira. Angaaffiin si gaafadhe Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu fidii siin jedhe eessa jira? Dhaggeeffadhu ka. Si dhaggeeffadha fidii nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Qolaasiyaas 2:9 dhaqii dubbifadhu. Guutummaan waaqummaa isa keessa isaa jiraatu mataarra isaa jiraatu angaafiin si gaafadhe Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu fidii siin jedhe. Ustaaz keenya caalaa gizee kana gaaffiin si gaafadhe yoo dhuguma beekumsa qabaatte taate jechuudha. Tasgabbaa'ee jalaa fudhadhu. Wallahi quraanaa waan barbaadde na gaafatte carraasii kenna garuu otoo achi hin ga'ine Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu angaaffii lamaan kana caala sin gaafadhu sana booda na gaafatta tokko nama guutuudha waaqa guutuudha kan jedhu ragaa fidii ifaanfatti lammaffaa immoo gaaffii jalqabe si gaafadhe kalaasan booddee sa'aatii tokko sii kenna amma sa'a 10tti sii deebisa amma sa'aatii 10 jechuun sa'aatii 4 jechuun akka Itoophiyaatti gaaffii kana lamaan qofa naa deebisati nama guutuu waaqa guutuu inni gad of deebise sun eenyudha? Abboon nama guutuudha waaqa guutuudha kan jedhu fidii siin inni gad of deebise sun nama inni gad of deebise suni nama moo waaqa jettee yaaddaati? Ani abbaan fedhe gad of deebisu ani Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu naaf iddaas hin jedhe macaafarra jira moo hin jiru? Ustaaz Filippos 2:11 immoo gaafa dhattee dubbiste jilbi hundumtuu isaaf haa jilbiifatu afaan arrabni hundumtuu gooftummaa isaa haa beeksisu jedha. Baga jilbeeffataniif angaaffiin kun jilbeeffatu moo jala ciisu siin hin jenne gaaffiin kun nama guutuudha waaqa guutuudha jechuudha jedhu fidii kan ragaa fidii siin jenne isa itti dhumna kan sagada malu siin gaafadheen siin gaafanne san angaaffii nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu jira moo hin jiru? Kunoo jira ila kunoo dhaggeeffadhu guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Guutummaa waaqummaa shakkii kan hin qabne mamii kan hin qabne irraa hir'isuu kan hin qabne itti dabaluu kan hin qabne guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessatti argamaa siin jedha maal gootare? Ani gaaffii si gaafadhe Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha kan jette fidiidhaan gaaffiin koo. Kunoo guutummaa waaqaa namummaa Kiristoos keessa argama namallee guutuudha. Ani siin gaafanne waaqayyo
Yesuus keessatti argamaa siin jedhu ani waaqayyo Yesuus keessatti argama warri keessa jirtanis dubbii kana sirriitti dhaggeeffadha. Caalmaa gisee dubbatu taate. Wallahi sin buusa calqee dhaggeeffadhu boonu tap hin jedhiiniti maal kuusa. Ani waaqayyo Yesuus Kiristoos keessa jira moo hin jiru yoomin jedhee si gaafadhan. Ani Yesuus Kiristoos waaqayyo guutuuf nama guutuu kan jedhu ragaa fidii siin jedhe malee waaqayyo Yesuus keessa jira, waaqayyo Sayyaa keessa jira, waaqayyo Abdii keessa jira, waaqayyo Wayinishit keessa jira moo hin jiru siin gaafanneen. Sigalee waaqayyo guutuutti kun Wayinishit keessa jira, Sayyaa keessa jira, si keessa illee waaqayyo jira jettee amanta. Ansan siin gaafanne waaqayyo si keessa jira jechuudhaati waaqayyo jechuudha miti. Ankan si gaafadhe waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyo guutuu nama guutuudha kan jedhu jira ragaa fidii siin jedhe. Jiran fidi injiru taanaan keessa jira duuba jira mataarra jira natti niminsan rakkoo komiti gaaffii kolle miti sun iddoo fedhe haa jiraatu waaqayyo fedhe mana keessaa jiraatu fedhe alaa jiraatu fedhu nama keessaa jiraatu ani Yesuus Kiristoos nama guutuma waaqa guutuudha ka jette sana fidin agarsiisi qabdaa Gaaficha tokkoon beekama. Ayyee qabaannaan natti agarsiisi ragaa baasi Tolchee qaba sanii tolchee qaba. ayyee baasi Akka inni itti liqimsita kun dhaggeeffadhu. Guutummaan namummaa guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraatu. Maaluma mee eessuma dha? Bakka dhiisi ragaan qabu sanni isa. Ayyee gaaffii koo jalqaatti deebi'a ragaan qabu tole. Gaaffii Sirriitti lammaffaa ragaa qaba. Sirriitti ragaa qaba. Kun sii deebi'ee sirraan fuudhu obboleesso yoo kun sii deebi'e. Akkoo keeraa fuudhiidhaa keekaa sammoo kee jala akkoo keeraa fuudhan. Eso matsafan beektu namaan jedhaa nama rabsa matsafa waan matsaafni hin jenne maqaan balleessa matsafa. Buusaa dura. Sammuun kee iyyuu sirraa fudhachuu didee ijaarta miti ana miti. Sammuun kee waan natti fuudhabdee ijaarta maalan sirraa fuudhasa narraa fuutee naan jedhaasa. Ofiifuu ofirraa fuuchuu dadhabdee iyyaa jirta. Mee akka inni jedhutti Yesuus Kiristoos ishee akkuma jarreedhanitti ragaallee haa dhabu. Nama guutuu waaqa guutuu dhame Iyesuusumatu ofiif deebi'ee ofiif waaqadha. Mee warra nama sammuu qabu dhaggeeffadha. Iyesuus ofii waaqadha. Ofiidhuma isaa ofiif immoo waaqa. Mee sammuu akkamiin namarraa fudhatan min aanet hizbi bihoon no. Gowwummaa akkamii halleeluyyaa aamiinii qofa akkamitti taataati. Ishee ofii waaqayyo yoo jennu Yesuus mee akka isin jettanitti. Ofii waaqayyo argate ofumaa waaqayyoodha ofii isaati. Ofumaa ofii waaqayyo qaba ofii of qaba inni. Ofiif akkamitti naa ofii waaqayyo taanam. Waaqayyo kootu jechaa jiru moo? Koo jedha waan biraatiin qabeenya kee tokkoon koo jetta malee waan biraatiin ofiin koon jettu ati. A'uudhu billahi min ayna sawu fudhattee ilaalcha nu akka waan jabduu taasa maaliif fudhadha iyya kee malee namni biraa jirtu kiristaan nama seene tokko eenyu latii gaafadha latiin yookaan dubbatu taate. Ishee kana tu deebise wallahi isaa tokko guutuu sii kenna ture akkas namarraa gaafattu mucaa abdii jettu amma jala teessa. Garuu hudhamaadha fudhattee jetta sanoo akka goonni si hudhaaruun beekama bara. Aartetaa zaartu wallahi sana argeen si buuse malee si buusu ture. Hudhamtee haasa hartaa man si buuse takka innaan arrabatti seen ture. So ishee latti jirtaa? Assalamu alaikum warahmatullahi Ustaz Farhan. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jira Farhan akkami? Bayaakeetti bagaa dhufte. Eshi bagana ganne dan nagaada mani. Ameen gaaffii wayii si gaafadhu. Hundaa rakkoon qabu. Ayyee Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture waaqa qaba miti? Abbaan isaa waaqarra ture. Abbaan waaqarra ture. Maal ture sagaleen keenya irraa fagaata? Mijatu dhagaan dhagamu. Maal jette mee? Abbaan waaqarra ture abbaa koo jedhee yeroo inni kadhachaa ture si Waaqayyo koo jedhe Waaqayyo koo jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos lafarra ture waaqa qaba miti? Tole yeroo samii irratti ol bahee waaqa sana waaquma isaati moo ergasiiti waaqummaa isaa irraa shaaree jira? Waaquma yeroo samii irratti ol beesi yeroo lafa irra tures waaquma. Yeroo samii irra tures waaqayyo qaba miti? No, waaqayyo qaba tun ta'ini waaquma ture yeroo samii irra. No, amma Yesuus Kiristoos yeroo lafa irra jiru waaqa qaba jenne miti? Akka Baaybiliitti akkaataa
akkas jechaan tuttuun ta'ini Yesuus Kiristoos fedha isaatiin Waaqayyo Abbaadhaaf akka nuuf Waaqayyo Abbaa jala akka nuuf galchee Phaawulos Laki Waaqayyo koo isa jedhuun si gaafadhan. Gara Waaqayyo kootti gaafadhu Waaqayyo qaba moo hin qabu? yeroo sana Yesuus Waaqayyo koof Waaqayyo keessanii nan naqaa jedheera. Tole yeroo sana Waaqayyo qaba miti? Abbaasaatu Waaqa irra jira. Abbaasaas haa ta'u akaakayyuusaas haa ta'u gaaffiin koo isa miti. Eenyudha isin hin jenne garuu Waaqayyoon qaba miti iyyuu jedhe yeroo Waaqayyo koo jedhu Waaqayyo qaba miti jedhe. Sina Firaataa naasuuf nagaa yoo maalani sina Firaataa naasaa jira situ abbaa isaatiin haa jedhan abbaa isaa moo haadha isaatiin jedheera. Ijoollee akkasii akaakaa namni itti nama guddaa. Lammii kiyya situ isa si gaafadhu deessitee kan biraa soofte ani haadha isaa moo abbaa isaati isin hin jenne ani Waaqayyo koo gaafa jedhu Waaqayyo qaba miti iyyuu siin jedhan. Warri lafarra ture Waaqayyo koo jedhee dubbachaa barsiisaa. Bakka kana barbaadan. Ishi erga Waaqa irratti ol ba'e Yesuus Kiristoos Waaqayyo sana Waaqayyoodhuma isaa godhatee itti fufe moo Waaqayyummaa isaa ofirraa kaasee jira? Yesuus Kiristoos fedha isaatiin akka inni abbaa jala of galche dubbii Waaqayyoon dubbata. Fedha isaa sana jechuun caalamee yookiin immoo abbaan isa gararraa gatii ta'eef tun ta'ini Waaqayyo fedha isaatiin akka inni Yesuusin jala of Yesuus Kiristoos Waaqayyo jala of galchee Waaqayyo immoo waan hundumaa miilla isaa jala akka galche dubbii Waaqayyoon dubbata. Kanaafuu Yesuus Kiristoos wal caaluu jechuun miti. Amma Filippisius boqonnaa lama irratti abbaadhaa wajjin wal qixxeedha jedha. Ibroota boqonnaa tokko irrattis abbaanii guutummaan akka inni Yesuusin mul'atu dubbata. Sanitti dhufa wal caalu moo wal qixxeedha waan jedhu sana keessa itti aansine dubbana rakkoon qabu. Ani amma kan si gaafadhee jala muree namootaafis naafis akka ifa ta'u barbaadu Yesuus Kiristoos erga samitti ol ba'e Waaqayyo ni qaba moo Waaqayyo hin qabu? Waaqayyo hin qaba yaadi jedhu suni Yesuus abbaadhaaf yaada abbaatiif akka inni Waaqayyoon jala of galche dubbata dubbii Waaqayyo. Yesuus Kiristoos Waaqa bira taa'es Waaqayyo qaba mitiire? Waaqayyo qaba kan jedhu waan jiru itti fakkaatu. Okay, ati akkamitti amanta Waaqayyo qaba moo hin qabu itti amanta? Ani maa Yesuus Waaqayyoodha jedhee nama naannoo abbaa. No, erga sila inni lafarra jiru Waaqayyo akka qabu natti himtee jirta. Yeroo samitti ol ba'u immoo akkuma sana Waaqayyo qaba moo hin qabu? No, yeroo gara lafaa dhufee humna Waaqayyummaa isaa irraa jala fuusee gatii cubbuu namootaatiif jedhee gara biyya lafaa dhufee fi Waaqayyo koo jedhe yeroo sana kadhachaa ture nuufis immoo kadhachaa akka ta'utti namoonni gaafa inni barsiisu sana akka waaqaatti konsiidarii gochaan turre erga inni du'aa kee booddeedha. Isa booddeeyyuu namoonni hin fudhanne jiru. Walii galeera naafsi. Lafarratti Waaqayyo koo jedhu Waaqayyo qaba moo hin qabu achittooyyuu? Waaqayyo koo isa jedhe sana lafuma irratti Waaqayyummaa isaa ofirraa fitee ol ba'e moo Waaqayyo isaa sun akkuma sanatti jiraadha gaaffiin koo. Fixee waan jedhu Waaqayyummaadhaaf fixee waan jedhu jechi fixee jedhu hin hojjetu. Maaliif akkati so kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyo isaanii lafarratti ture isa ammas Waaqayyo isaati jechuudha. No, akkasumatti gaafa lafarra ture akkaataan itti gara biyya lafaa dhufe sitti himeera sila. Gaafa waaqarra ture immoo inni waan hundumaa moo'ee gara mirga abbaa akka inni taa'e dubbii Waaqayyoon dubbata. Mirga abbaa yeroo taa'e kana abbaan sun amma waaqa isaati moo waaqa isaa mitiidha dubbiin gabaabaa bakka akkatti naa deebisime. Waaqa isaa gaafa jennu akka anaaf siif Waaqayyoo akka namootaaf waaqa ta'etti Yesuusiif waaqa miti. Akkasii ta'e rakkoo qabu rakkoo akkasii yoo ta'e rakkoo qabu sun Waaqayyo abbaadhaaf akka inni of kenneen dubbata Waaqayyo. Yaa Rabbii koo yoomin akkan siin jedhe akka koof akka kee hin ta'in garuu Waaqayyo qaba moo hin qabu yeroo samiitti ol bahe Yesuus Kiristoos amma sa'aatii kanatti Waaqayyo qaba moo hin qabu? Ani sitti maal jira lafarrattis yeroo beesii Waaqayyo amma fakkeenyaaf Waaqayyo qaba yeroo beesii jechaa jirta galatoon bakka naa galeera kan kee ulfaate. Waaqayyo jaalatu bakka
ulfina waaqayyo abbaatii fi akka inni waaqayyo jala of galche hin dubbata dubbii waaqayyo. Kana jechuun waaqayyo akka nuyi waaqayyo jennutti tun ta'ini gooftaan Yesuus ulfina abbaatiif akka inni intini jedhe hin dubbata. Galatoomi kanaafu Yesuus Kiristoos durillee na lafa jirus ammallee na samira jirus waaqayyo ni qaba jechuudha. Samira jiru waaqayyo qaba kan jedhu hin jiru hundi allas. Eesh amma walii galleera amma waaqayyoon qaba jenneerra lafarrattis waaqarrattis waaqan qaba kana iddoo hubanne gaara. Yaadichatti meera ulfina waaqayyoodhaaf. Naagaleerra kun tokko jiru bakka waaqan qabu warra jedhuuf ragaa nan fidaa fi anaasi waan walii galee keessa seenuu nan barbaachisu. Kanaafu Yesuus Kiristoos duris waaqa qaba ammas waaqa qaba naan jettee galatoon. Galeera ta'an kiristaana ta'e. Maalin taaree maa deebi'aree danaa deebiste maa iddoo musliimaa kan ta'utti na jabeessite malee Yesuus Kiristoos duris waaqa qaba har'as waaqa irratti waaqa qaba naan jettee teenkiyuu galatoomi siin jedhee amma warran qabu jedhu faana dubbadha. Warran qabu faana dubbadha garuu bakka tokkotti waanti dogongorteen si wanneedha. Waaqayyo jala of galchee jetteeti. Inni of hin galchine. Waaqayyo abbaan ofiif akka isa jala galu taasise malee. Ofiisaayyuu deebi'ee waaqayyo jala galaa jedhe. Waaqayyo isaaf bichiisee kee deebi'ee ofiisaa waaqayyo jala galaa jedha macaafni. Akkasimi waan hundumaa eeyyee fedha isaatiin qaba. Amaayira beektaa Yohaannis boqonnaa 8 irratti ani fedha koo hin barbaadu fedha abbaa kootii malee hin barbaadu. Kanaafuu wanni hundumtuu kan inni godhu fedha abbaa isaa gara malee fedha isaatiin maal godhu jechuudha. Hin barbaadu yaadi jedhu suni yaada gaaffii tokko si dabala. Gaaffii tokko si dabaleetiin nama biraatti darba. Waliin gallu dhugaa rabbi walii galleerra. Yesuus Kiristoos waaqa qaba naan jettee duris boodattis ammattis waaqa qaba naan jette gana caalaa wanti walii galu hin jiru tole siin jedhee fudhadheera. Gaaffii dhimmaa tokko si gaafadhee nama biraatti darba tole. Siin galu gorooti. Maalte. Gaaffii dhumaa si gaafadheetiin siin galu nama biraatti darba. Maal jettee? Har'a badaa miti haasaan kee garuu haa ta'u mana haasaara malee. Sana nama dursi faana haasee beekutu beeka. Akka hin jedhu gaaffii dhumaa tokko si gaafadheetiin gara nama biraatti darba tole. Rakkoon qabu. Ayyee. Waaqayyo Yahudoonni gabbaraadhaa turan waaqayyo sun waaqayyo dhugaati miti. Tole Yahudoonni waaqayyo gabbaraadhaa turan sana malee waaqayyo biraa jira jedhanii hin amanu. Tole waaqayyo jarri tokkicha jedhanii amanan ture maqaan isaa eenyu ture? Waaqayyoon ture. Maqaan isaa eenyu ture eenyu jedhanii beeku? Yahweh sin jedhu. Shaddai hin jedhu. Galatoon. Yahweh. Adonai hin jedhu. Galatoon. Waaqayyo tokkichi sun kan warri Yahudotaa duraa kaasanii waaqayyo tokko jedhanii Abrahaam faarraati achas gabbaraadhaa dhufan sun Yahweh yoo ta'e Yesuus Kiristoos Yahwehidha. Maqaan isaa Yahwehidha Yesuus. Ragaan agarsiisi. Ragaa maalii barbaadu? Yesuus Kiristoos maqaan isaa Yahweh ta'u. Maqaan Yesuus Kiristoos Yahweh ta'uusaa. Waaqayyo gaafa jedhamu koo Yesuus Kiristoosis. An gaafa ergoo osoo hin taane Yesuus Kiristoos Yahweh ta'uu sana agarsiisi ragaa malee. Ragaa. Barbaadna gaa. Barbaadna. Ayye. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 2 kaastee dubbifatta tokko kaastee maal boqonnaa tokko? Maal? Ibroota boqonnaa tokko maal lakkoofsi tokko akka jedhu Waaqayyo bara durii karaa ergamootaan nutti dubbataa ture amma immoo karaa ilma isaa tokkichaan nutti dubbataa jedha. Guutummaa isaa dubbisanu. Guutummaa isaa dubbisanu. Fadharee ani Yesuus Kiristoos maqaan isaa Yahweh ta'uu isaa naaf dhiisin jedhe malee. Kana sin gaafa. Yahweh jechuun yeroo bara kakuu moofaa keessa Waaqayyo gaafa mul'ate hamma Yesuus Kiristoos jechuun dhiisiti Yahweh maqaa Yesuus Kiristoos Yahweh mata'uu qofa naaf fidee tabbaaku.
Naanni maqaan Yesuus Kiristoos Yaahwee ta'uu qaba kan jedhu fedha keeti malee akka wangeelii. No, fedha koo miti. Warri Yahudotaa Waaqa Yaahwee jedhu sanaaf akka sagadaa turan Waaqni tokko immoo isa malee akka hin jirre amanaa turani. Kanaafuu Waaqa jedhu sana tokko Waaqa jechaa turan sana ati Waaqa tokko isa malee jira Waaqni biraa jennaan hin jiru jette. Kanaafuu isa malee Waaqni biraa hin jiru taanaani Yesuus Kiristoos Yaahwee dhaareennan jette. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Yaahwee ta'uu isaa raganaa kenne jedhe. Yesuus Kiristoos Yihuudootaan gaafa dubbachaa ture ani Waaqayyo keessaa bahee dhufeera jedhe. Ani Waaqayyo keessaa bahee dhufeera jechuun isaa ani gaafa Waaqayyo keessaa bahee ramuun baanee miti. Yesuus Kiristoos maqaan isaa Yaahwee ta'uu raganaa kennis hin jedhe. Yaahween erga Waaqayyo ta'e Yesuus erga keessaa bahee Yaahwee fi Yesuus tokko ta'uu isaan agarsiisu. Hin agarsiisu. Ani maayikoo keessaa bahee dhufe ani maayikoo jechuudha. Ani maayikoo jechuudha. Ani maayikoo tokko nama ati nama. Yesuusis nama. Waa'ee waaqummaa dubbachaa jira. Yesuusis nama bara. Waaqummaa amma fakkeenyaaf. Lakki ati Yesuus waa'ee namaa dubbachaa jirta. Waa'ee waaqaa si gaafadha garuu waa'ee Yesuus nama haasa'aa. No al tokko sitti maa dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos sitti meera aniif abbaan tokko jedha abbaan jechuudhaan isa waa'ee tokko jedhee amma abbaan meena dhaggeeffadhu. Amma Yesuus Kiristoos Yaahwee ta'uusaa natti himuu hin dandeenye amma gaaffiin si gaafadhu amma nuti tokko gaafa jedhu Yesuus Kiristoos faan maaliin tokko ture amma gaaffii biraatti darba akka sila nama biraatti deemu ture itti fufte waan ta'eef naa deemu.